Dacheen magariituun Oromiyaan qeena abbaa gadaa raafama siyaasan erga boqonnaa dhabdee waggooti lakkaa'ameera. Qeen dura ayyaana qabdu kan simboon ishee nama hawwatu har'a wabii dhabdee boquun cabeera. Foon ilmaan Iyyaa guyyaa guyyaan akka baala harca'ee dacheen dur magariisaa dhangala'oo dhiigan galaana gaddaan marfameera. Daangaan dur kabaja qabdu sabni dur sodaatamu irra tuffatame dhalli Oromoo keessatti humnoota nafxanyaan ajjeefameera. Tokkummaan kaleessa ture har'a sharafame wallaga'uun hafee humna sabaa laaffisee rakkoo hamtuuf saaxileera. Shama harka fuune hordoftoota keenya kanneen chaanala yuutuubii Milkoo Enterteementiin kutaalee addunyaa garaagaraa teessanii nu hordofaa jirtanii kun qophii keenya tibbanaati. Dhiyaadha. Karoon dhaabbilee siyaasa Oromoo gidduutti uumame ilmaan biyyaa nyaatee bofa du'aa kaasee abdiitti horee lubbuu biliqaa jiruuf sababa ta'eera. Dhaabbileen siyaasa Oromoo qofa walitti qabuun maqaa wal tureessuun waliin injifachuuf jecha dhagaa muka kaasuun isaaniif hojii ta'e. Akkasiin sabni fira dhabee gidduutti raafamee simboon irraa gudaanee gara doof saaxilameera. Kaleessa yoo cinaaqsan dhiiguu wallaggatu gumaa baasuuf dhaadata. Jaba Amboof shaashin okkola Salaalee Mandee Booranatti dhageessisa. Waamichi sagaleen Iluu Gujeen Birmannaa harma parka mura aanoleef walloon nukkubsatam gumaa calii calanqoo baasuuf karrayyuun falmatam kasiin kaleessa Oromoon waloon diina qolatam galee walii ta'a waliif firmatam har'a sun hin jiru hunduu kophaa gungoma akka sangoota sadanii ta'ee keessatti kophaan rasaasa diinan waadama kanaanis dhageettii dhabee cinaaqsanii hanga Moyyaalee Booranaa hanga Baalee Wallaggaa hanga Salaalee guutummaa Oromiyaatti carraan Oromticha guyyaa guyyaan lubbuu gabbaru ta'eera. Tubaan daangaa Oromiyaa humnoota diinan erga raafamee bubbuleera. Kanaanis lubbuun kitiloota daangaa Oromiyaa tiksuuf aarsaa ta'eera. Uummatii harka duwwaa diinan kokkee wal qabee morma muramee lafaaf lafee isaaf cabee dirmataa dhabeera. Maarree akka sangoota sadanii ta'e Oromoon keessatti salphateera. Torbaanuma kana haleellaa humnootiin nafxanyaa faannoo ofiin jedhan naannoo giddu galeessa Itoophiyaa godina Guraagee aanaa Abashee manneeffatan dukkana deebbachuun Oromoota godina Shawaa Lixaa aanaa Noonnoo ganda halloo dinkitti raawwatanii lubbuun Oromoota hedduu keessatti obba'eera. Uummati har'as wabii malee hafeera. Dhiira akka Waaqoo guutuu akka Taaddasaa Birroo diina boolla qotee lolee lolchiisee gumaa baasu dhabeera. Sabni har'as jagna akka Haacaaluu Hundeessaa eebbisaa addunyaaf Usmayyoo Muusaa diinatti dhugaa himee abdii kutachiisum tapha Afrikicha ta'eem tokkummaa etichum dhaqutti gaabbeera. Guutummaan har'aa miidiyaa hawaasaa qofarra ta'eera. Ilmaan haadha dheeraa birmata dhabeera. Wayyoo anaa nyaatuun dirree tiiktookii feesbuukii dhuunfateera. Uummataaf lafarratti kan birmatu dhibeera. Balloo maali laata ajjechan ilmaan Oromoo yoom dhaabatan hibboo deebii dhabde erga ta'ee bubbuleera. Dhumarratti maqaa qophii keenya tibbanaatiin dhaabbilee siyaasa Oromoo hundumaaf uummata qe'ee isaa irratti guyyaa guyyaan lubbuu dhabaa jiruuf jecha dhaabadha. Of ilaalaa uummataaf dursa kennaa jechuun waamicha goonaa. Hordoftoota keenya qophii keenya tibbanaan Oromiyaan dhiiga ilmaan isheeniititti barbaraan ni waarti. Dukkana kana mo'achuun boqonnaa ni argatti. Bilisummaaf walabummaa isa dhugaan ni gonfatti. Tittuun hawwii keenya ibsaa qophii keenya golabuuf dirqamna. Turtiin waliin qabaattaniif galatooma. Waraabulaa deebanam.